Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani luba Darajjee Tashoomaan jedhama. Amma fuuldura keessatti kan inni dhiyaadhee ergaa tokko yookaan misiraachoo guddaa tokko isinitti mufanii obboleessi keenya faarfataa Darajjee Bojjaa faarfannaa mata duree amanannaa koo jedhuun qopheessee xumuree Agayya 12 eebbaaf qopheesseerraa gaafa Agayya 12 waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuusichi Salaalee keessatti ni eebbifama. Kanaafuu hundumti keessan irratti argamuudhaan hirmaattuu eebba kana akka taatan isin affeeruun barbaada. Dabalataan ammasittiyuu kadhannaadhaan yaadan akkasumas kennaa jaalalaa adda kennuudhaan cinaa akka dhaabbattan akka jajjabeessitan wal guddisuun aadaa akka ta'u ergaa koo isiniif barbaada. Waldaa kana keessa kan jirtan abboonni, haadholiin, dargaggoonni iddoo biraas kan jirtan hundinuu obboleessa keenya kana kan beektan kan hin beekne isin wajjin jira jechuudhaan jaalala keessan akka agarsiistan isin affeeruun barbaada. Egaa irraa hin hafamu irratti argama jedheen ergaa koo isiniif dabarsaa. Galatoomaa Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Amanannaan koo isaa yaada'u iddoo yaade hundaan kan naaga'u beela'ee dheebodduus kan fe'oo ta'e harka sarraan jiraa homaan ta'u. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hagayya 12 eebba guddaa tokko beellama guddaa tokko asitti fiichee Salaalee maqaan isuutti qabanneerra. Sagantichi maa'innoonaan jettan faarfannaa mata dureessaa amanannaan koo isa jedhu karaa faarfataa Darajjee Bojjaa qophaa'eera. Kanaaf jecha warri fagoos warri dhiyoos Hagayya 12 sa'aatii 3 eegalee akka argamtan jaalala Waaqootiin isin affeera. Eebbifamaa. ሰላም በጌታ የተወደዳችሁ በፊቼና አካባቢው ያላችሁ ቅዱሳን በሙሉ የጌታን ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እያልን ነሐሴ 12 አመነናን ኮ ኢሳ የሚል የመዝሙር ምርቃት በዘማሪ ደረጀ ቦጃ ተዘጋጅቶ በዚሁ በፊቼ ሰላሌ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የሚመረቅ ስለሆነ በእለቱ ጌታን ከኛ ጋር እንድታመልኩ እንድታከብሩ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ሰላሌን የዘማሪዎች ሀገር እናደርጋታለን። አሜን። Agayya 12 dilbata ganama waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus fiichee Salaaleetti walagarra. Amanannaan koo isa. Amanannaan koo isa. Iddoo yaade hundaan Amanannaan koo isa. Hagayya 12 dilbata ganama waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus fiichee Salaaleetti walagarra. Amanannaan koo isa. Saba Waaqayyoo fagoo dhiyoo kan jirtan lafa jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo Abbaa hunduma keessaniif haa baay'atu jecha Hagayya guyyaa 12 faarfannaa obboleessa keenya Darajjee Bojjaa mata duree amanannaan koo isa jedhu guyyaa kana waldaa keenya waldaa fiichee Salaalee maqaan Yesuusitti waan eebbifamuuf namoonni fagoo dhiyoo jirtan akka argamtan isin affeeruun barbaada. Faarfataa obboleessa keenya Darajjee karaa garaagaraatiin yeroo dheeraa waldaa keenya keessatti tajaajilaa turuu isaanii beekama. Kanaaf Waaqayyo isa gargaaree har'a immoo faarfannaa tokko nuuf qindeessee guyyaa kana waan eebbifamuuf yaadan gorsaan kadhataan obboleessa keenya bukkee akka taatan jaalala Waaqayyoon isin affeeruun barbaada. Hagayya 12 fiichee Salaalee maqaan Yesuusitti ganama waaqeffannaa irratti sagantaan kun waan gaggeeffamuuf guyyaa san bareennee uffannee obboleessa keenya bukkee taane Waaqayyoon guyyaatti galateeffannu waan ta'eef akka argamtan akka irratti sagantaa biraa akka irratti hin qabanne asumaan isin affeeruu barbaada. Hagayya 12 sagantaa biraan qabatinaa hunduma keenyaaf ayyaanni Waaqayyoo haa baay'atu. Eebbifamaa fayyaa ta'a. Akkam jirtu obboleessa keessan bareeda. Agayya gaafa guyyaa 12 magaalaa Fiichee waldaa makaana Yesuus Fiichee Salaaleetti faarfannaa mata dureen isaa amanannaan koo isa jedhu obboleessi keenya faarfataa Darajjee Bojjaa ani immoo obboleessan baay'ee jaalladhu shimala Salaalee jedhee kana waamu dhufee kunoo faarfannaadhaan lafa Salaalee boojuuf jira waan ta'eef irraafuun hin danda'amu. Kottaa waliin taanee faarfannaa obboleessa keenya haa eebbisnu. Kalees eengadda Salaalee kan beekamu shimalaan wal gobuun amma immoo fuula Waaqayyootti faarfannaadhaan fuula Waaqayyootti waaqeffachuudhaan waan ta'eef gaafa Agayya guyyaa 12 dhuftanii dhiyaannee waliin taanee fuula Waaqayyootti Waaqayyo waaqeffachaa faarfannaa obboleessa keenyaa akka eebbisnu. Agayya gaafa guyyaa 12 irraa hin hafamu adaraa keessan hin hafina. Ammasitti garuu
obboleessa keenya waan bira dhaabachuu qabu hundumaan bira dhaabannuun dhaamsa godhatu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u an obboleessa keessan nagaadha. Har'a oduu gammachiisaa tokko qabadheen fuula keessan dhufee Naazireet keessaa wanti gaariin hin ba'aarii jedhamee akkuma barreeffame macaafa qulqulluu irratti Salaale keessaatii hin ba'a jedhamee kan hin yaadamne ammas burqaa faarfannaa haaraa tokko arganne jirra. Obboleessi keenya faarfataa Darajjee Bojaa faarfannaa haaraa kan jireenya namaa lubbuu namaa hafuura namaa eebbisu qabatee hojjetee xumuree nu biraan gahuuf jedha. Maarree faarfannaan kun hagayya 12 bara 2016 waldaa warra wangeela maqaan Yesuus fiichee Salaaleetti waan eebbifamuudhaaf guyyaa sana irratti akka argamtan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Akkasumas obboleessa keenya Darajjee Bojaa karaa barbaachisaa ta'e kamiiniyyuu akka cina dhaabbattan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna eebbifamaa. Amanannaan koo isa. Amanannaan koo isa. Amanannaan koo isa. Amanannaan koo isa yaada'u. Iddoo yaade hundaan kan naaga'u. Beela'ee dheebodhuus kan fe'oo ta'e. Harka sararaan jira homaan ta'u.